أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كوني برنوتا كينيا شروط صلاة الرجل. أناف شروط صلاة واهي وضوء دبتا، فروض وضوء في واجب إساء dubbannee amma immoo furuuda isaati waajiba isaati jechuudha. وواجبه التسمية مع الذكر. واجبني وضودا التسمية بسم الله جتشودا مع الذكر يادة وجين. معليف بسم الله يفهم شبكان نباسه. وواجبه واجبني سادا التسمية بسم الله جتشودا مع الذكر يادة وجه. yaadachuu wajjin dirqamaa jenne waajiba jenne. Amma waajiba furuuda dabarsine kun immoo waajiba. Kitaabni keessan irra hin jiru ammas kuma shabakaa kootiiti. Kitaaba wal baasaayyee. Dabaka. deebisite gaja. وواجبه التسمية مع سادا بسم الله جتشو yaadachuu wajjin. Amma furuudaa fi waajiba jechuun garaagarummaan isaa hoo maali? Furuuda dabarsine waajiba. Afaan Oromootti hundi isaatu dirqamuma. Waajiba jennus dirqama, furuuda jennus dirqama. Fardii jechuus waajiba jennus dirqama. Garaagarummaan jara kana lamaanii maali? Garaagarummaan jara kana lamaanii garaagarummaa hin qaban tokkuma. Laakiin garuu gariin ulamaa'idhaa adda baasanii jiran. Furuuda kan jennu waan ragaa jabaa qabuuni furuuda jedhan. Waan xiqqishoo ragaan isaa laafaatiini waajiba jedhanii. Sigalee kanaafuu furuuda dubbanne irratti ragaan isaa jabaa qubsaa jira. Ammoo bismillah irratti bismillah waajiba jechuu irratti ragaan qubsaan hin jiru. Kanaafuu ulamaa'iin gariini sunnaadha jedhan. Yaadatu yaadachuu baattus. Waajibni wuduudha at-tasmiyatu bismillah jechuu ma'a dhikri yaadachuu wajjinii. Kuni waajiba jechuun tokko jecha ulamaa'itiin masalaa kana keessatti fakkeenyaaf Imaamu Ahmad. Maaliif? Mazhabni biraa immoo mazhabni waajiba jedhu mazhaba Imaamu Ahmad ibn Hanbal. Abbaan kitaabaa duraanuu jalqaba irratti maal jenneeni? Muhammad ibn Abdul Wahhab mazhabni inni irra deemee kitaaba kana shuruuta salaataan of kaa'e mazhaba Imaamu Ahmadi. Imaamu Ahmadin biratti bismillah jechuun mazhaba Imaamu Ahmad biratti bismillah jechuun waajiba yaadachuu wajjinii jedhu. Yoo yaadataa hoo dhiiste hoo eegalee salaanni kee bade jettaan jalarraa deebi'uudha. Akkas jecha
مذهب إمام أحمد كن ججو لكن جتي برامو بسم الله مستحبة يادتو باستوسي جالتم تودا الرباين علمائين بسم الله جالتم تو سنة على أجرا إمام أحمد اللي جتة تكو كيستي واجب أجرا جتة تكو كيستي مو سنة على جالتم تودا أجر أجر تيغالي أما رغان بسم الله جتو كيستي حديثني وهجرة لكن حديثني حسني بريدة دا صدركان صدركا صحيحة وصون تاني صدركا حسني كوني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نما مقا ربي وضوء دبتي وضوء نكاجر جرو حديثني وضوء غسوت صحيحة متي حديثني حسني كناف رغان جبان كننجر ونجنو في إسا كناتي يججو لكن فكينيا علماء إنغرينغا كإمام أحمد دبلته إمام الألباني دبلته واجبا yaadachuu keessatti nama yaadatee fi jechuudha. Kana bismillaan kanaan irraa baana. Wanawaaqiduhu samaaniya. Wanni wudu'a namaa diigummoo samaaniyatun saddeeti. Tokkoffaan alkhaariju waan bahu min assabiilayn karaa lamaaniin. Sagaraa yookaan boolii yookaan hafuura namarraa bahu. Akkahuu dhiiga, akkahuu maniyyii, akkahuu mazii waan kana malee jiru jechuudha. Karaa lamaanii wanni bahu waa baay'ee sagaraa boolii dhufuu akkasuma dhiigni namarraa bahu tokko maniyyiin bahu tokko maziin bahu wadiin bahu kun hundi isaatu wanni wuduu namaa diigu waan karaa lamaan irraa bahu jechuudha. Kana Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam tokkoon keessan gaafa hadasnitti dhufe hamma wada'atutti salaanni isaa irraa hin qeebalamuu ka jedhu ragaan kana jechuudha. Wasaani lammaffaan alkhaariju isa bahaa ta'e alkhaariju isa bahaa alfaahishu fokkataa kan ta'e annajisu najisas ka ta'e minal jasadi qaama namaarraa jechuudha. Fiigalee qaama namaarraa kan bahu qaama namaarraa kan bahu الخارج الفاحش النجس من الجسد علماء ولا بني جران ديغا كرا لماني ملت بهو بكينيا ديني تو كرا لماني ملت كم بهو جچو ودوني ديغا مهندي ديغا تو كرا براتين كم بهو كرو براتين بها كرا قاما ينتين وانت كو ودوني ديغا مهندي رباين علماء ودون ديغو جدان kana jechuudha. Ayyee inni sadaffaan amma khaariju kan bahaa ta'e alfaahishu annajisu minal jasad jechuun qaama namarraa karaa biraatiin baha. Suni fakkeenyaaf karaan sagaraa yookaan booliin irraa bahu dhabamee jennaan karaa biraatiin baha. Sagarummaan kunuu sababa dhukkubsataa takaa ujumoon sagaraadhaa fincaaniidhaa cufamuutiif karaa biraatiin tuubboodhaan faa baafama jechuudha. Fiigalee sunis wuduu namaa diigaa jechuudha. Fiigalee alkhaariju min assabiilayni waan karaa lamaaniin bahu qaama keenya qaawwa lamaaniin kan bahu fuulduraaf dudduuba qubuliif duburiidhaan. Alkhaariju inni bahaa alfaahishu fokkataa annajisu najisa minal jasadi qaamarraa jechuun karaa ujumoon qaama keenya lamaaniin qaawwa lamaaniin yoo fakkeenyaaf cufameennan karaa biraatiin qaamarraan tuubboodhaan waan adda addaatiin bahe wuduun namaa diigame moo hin diigamne diigame jechuudha. Wazawaalul aqliin namaa deemuudha. Aqliin gaafa deeme wuduun diiga jechuudha. Maraatummaan ta'uu machaahuun ta'uu yookaan maal jedhaniin gaggabbiidhaan ta'uu yookaan hirriiba nama fudhatee badu hirriiba rafanii aqliin namaa deemtu. Gaafa ta'e wuduu namaa diiga aqliin deemudha kun hundi isaatu jechuudha. Ammoo fakkeenyaaf rafiitiin gaafa mugaatii ta'ee fiigalee gaafa mugaatii ta'e mugaatiin hin diigu jechuudha. Maaliif sahaabaan rasuula rabbiidhaa ni rafan eeganaa ni salaatan hin wada'atan jechuudha. Maaliif jennaan ta'anii mugan jechuudha. Ishaa'ii faa salaata soo eeggatanuu hamma mataan isaanii wal dhodhooftutti jechuudha mummuganee
Akka fakkeenyaaf namni jumaa keessatti gamaaf gamana jechuudha. Sagalee ni dhaga garuu waan jedhamu addaan baafatu jechuudha. Waan akkasiiti. Wamassul mar'atii dubartii tuquudha bishahwatin fedhiidhaan. Fedhiidhaan dubartii tuquudha. Kuni madhaba Imaamu Ahmad. Tokko jecha isaa sadeeniiti. Masalaa kana keessatti jecha sadi qaba. Jechi lammaffaa jecha tokko keessatti ni diiga jedhe fedhinnaadhaan. Jechi lammaffaan immoo fedhinnaadhaan ta'us fedhinnaadhaan alattis ta'u hinuma diiga jedha. Jechi sadaffaan immoo walumaa galatti fedhiidhaan ta'uu baatu hin diigu jedha. Imaamu Ahmadummaanuu jecha sadiin kan irraa sabatee jira jechuudha. Siigalee wanti kuni irra raajihni jechaadha. Mazhabni gaa akkuma jedhamu mazhaba Imaamu Ahmad irra deemi. Laakiin mazhabni tokko mazhaba arfan irraa kan ragaa wajji jiru qofatu qabatama. Yoo ragaan wajjin hin jirre Imaamu Ahmadiin dhiifnee Imaamu Shaafii isa ragaa qabu wajji deemna jechuudha. Kanaafuu asirratti dubartii tuquun fedhiidhaan ta'u fedhiidhaan ala ta'uus siigalee dubartii ajnabii ta'uu baatus tuquun wuduun diigu. Walumaa gala fedhiidhaan tuquu baatu wuduun diigu. Gaafa kan malee gaafa yookaan bishaan madiin yookaan wanni ta'e irraa bahe malee dubartuma tuquudhaaf jecha wuduun hin diigu. Akkas taanaan gaa dubartii yeroo makiinaa keessa teenyu yeroo eessatti nu tuqanii wuduun keenya badaa deema jechuudha. Laa miti. Dubartii tuquun wanni diigu tokko hin jiru jechuudha. Gaafa wanni tokko bishaan yookaan irraa hin bahinii jechuudha. Akkasi rabaayini ulamaa'iin isa kana jechuudha. Haaya wamassul farji bilyadi qaama saalaa tuquudha bilyadi harkaan qubulan kaan garaa fuulduraa ta'uu qaamni keenya kun au duburan qaama keenya gama duddubbee ta'uu gama fuulduraa ta'uu fedhiidhaan tuquu. Bigalee kunis masalaa isheen keessaan filate jechuudha. Amma as keessatti irra baay'inni ulamaa'iin isuma kana jedhan. Farjii gaafa tuqan harkaan fuulduraan ta'uu duubaan ta'uu jechuudha. Laakiin akkaataan kun yeroo kamii kan tuqanu kun waan tokko gaarraduudhaan alatti gaardii wahiitiin alatti gaafa tuqe. Gaardii wahiitiin alatti gaafa tuqe jechuudha. Siigalee farjii saalaa ofii ta'uu kan nama biroo ta'uu kan nama guddaa ta'uu kan du'aarraa yookaan fayyaarraa siigalee kana laakiin jedhan ammoo Imaamul Albaaniin faa jecha kana dadinee hadiisni lamatu jira. Hadiisni tokko namni zakara saalaa tuqee hawadaatu jedha. Hadiisnis sahiha. Hadiisni sahiha. Hadiisni biroo immoo namni qaama ofii tuqe qaamni isaa akkuma qaama nama gurra tuqee mataa tuqee fuula tuqee kana qaama tokko qaama isaati wanni balleessu tokko hin jiru jedhan. Hadiisa kana lamaan walitti fidanii walitti araarsanii ulamaa'iin maal jedhanii qaama saalaa kee tuquun fedhinnaadhaan gaafa ta'ee wanni tokko gaarraduu dhabe fedhinnaadhaan sanuu sitrii wahiitiin alatti gaafa tuqe gaafa sana bada malee fedhinnaadhaan alatti yoo tuqe wanni badu tokko hin jiru. Akkas jedhanii murteessan. Imaamul Albaanii faa kana murteessanii bira dabarfatan jechuudha. Wa aklu laxmal jazuur foon gaalaa nyaachuudha. Wuduu ni diiga. Wuduu ni diiga. Gaafa foon gaalaa nyaannaani wuduun namaa diigamee jira jechuudha. Maaliif sababaan isaadha namni gariini qaama namaa kana ta'uuf dadhabaa yookaan hafuura dhoofuu qabachuu hin danda'u waan akkasiiti jedha. Laa waan rabbiin godhee fi Allahu aalam isumatu beeka. Malee sababa akkasi wanni jedhamu wahii suni ragaan qabu. Allahu aalam. Rabbiin wanni godhee fi isuma beeka jechuudha. Maaliif rasuulli rabbiidhaa gurbaan tokko Jaabir ibn Samraadhaa gaafatee gurbaan tokko nabii rabbii gaafatee naani
horreetti irraa ni wada'annaa jennaan yoo feete wadaadhu yoo feete wadaatin jedheen. Ammoo foon gaalarraa hoo jennaan wadaadhu jedheen. Akkasi. Hadiisa baay'ee keessatti rasuulli rabbiidha foon gaalarraa namni nyaatane irraa wadaadhaa jechuun waan dhufeefi kana jechuudha. Malee sababni akkasii wanni jedhan wayii ragaa hin qabu jechuudha. Wataqsiilul mayyiti du'aa dhoquudha. Du'aa dhiquudha. Bakka kana keessatti ulamaan bakka lamatti bahanii jiran. Tokkoffaan wujuuba jedhan waajiba jedhan. Lammaffaan immoo jaallatamaadha jedhan. Laakiin jaallatamaan irra jaallatamaan dirqama osoo hin taane sunnummaadhaani jedhan. Mayyitee namni dhiqe sunnummaadhaani malee wudu'a namaan diiguu jedhan irra caalaan jechaadha isa kana. Ragaan qofsaan kan jiru isa kana jechuudha. Eegalee ammoo jedhan bakka kanatti Umar ibn al-Khattab irraa akkasuma Abdullah ibn Abbas irraa hadiisni kan jiru sunnummaadha wanti kun wujuubinnaa miti. Sanuu wanni gaaftii dhiqatan namni du'aa dhiqe mayyitee dhiqe gaafa qaama isaa ala isaadha gaardii tokkoon maletti gaafa tuqe irratti wuduunni wajjabaa. Sanuu gaafa qaama saala isaa qaama saala mayyitee du'aa sana janaazaa sana gaardii tokkoon malee sitirii tokkoon maletti tuqe gaafa sana wada'ataa jedhan. Malee mayyitaa dhiquu qofaanii miti. Mayyitaa dhiquu miti sababaan isaadha. Kana. Ayyee. Inni itti aanu warriddatu anil islaam. Islaaminna irraa deebi'uudha. Aadana Allahu min dhaalika. Rabbiin sanarraa nu haa tiksu. Islaaminna irraa deebi'uudha jechuudha. Amma islaaminna irraa deebi'uuni wuduu namaanii diiga. Islaaminaan keetuu badeera. Waa'ee wuduu eessa jira? Waa'ee wuduu eessa jira? Ammoo bakkuma kana keessatti ulamaa'i wal banee jiran garuu. Amma fakkeenyaaf Imaamu Ahmad, Ibnu Qudaamaan, ulamaa'iin gurguddaanis wuduun ni diigamaa jedhanii jiran. Laakiin mazhabootan afran keessaa Imaamu Ahmad ni diigama kan jedhe islaaminaa irraa deebi'uudha. Laakiin garuu jarri kaan sadeen immoo hoo wuduun hin diigamu. Namni tokko fakkeenyaaf ka'ee wadaata islaaminaa irraa deebi'a. Osoo wanni wuduu asaan fincaan dhufuun sagaraa waan adda addaadhaa wanni silaa namni islaaminaa qabu wuduu isaa diigamu osoo hin hojjetin hammuma murtaddii ta'ee sa'a tokko booda osoo wuduun isaa fakkeenyaaf akka aadaatti wuduun namaa waan ittiin diigamu sana ituu hin siisin fakkeenyaaf gara islaaminaatti deebi'a. Wuduu masaarra jira jedhan. Wuduu deebi'uun isan qabatu. Laakiin khilaafa hundarraa bahurraa jechuudha ulamaa'ii kanarra dhaabbanne khilaafa hundarraa bahuudhaaf jedhe waa islaaminaa kanarraa deebi'uudhaaf rasuulli rabbiidhaa waan si shakkisiise dhiisi jedhanii namni islaaminaarraa deebi'e wuduun isaadhaa badee jira. Islaaminaan isaayyuu badee jira. Wuduun isaa eessa jira? Badee jira. Akkuma Imaamu Ahmad jedhe kana jennee bira dabarfachuutu bareedaadha jedhanii alaa wasallallahu wasallam وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله تعالى أعلم.